TikTok irraa gaa barreeffama qofa fayyadamuudhaan gaa haala isin view baay'ee argachuu dandeessan. TikTok irraa osoo viidiyoo hin hojjetin akkasuma footoodhaa fi barreeffama adda addaa fayyadamuudhaan view baay'ee karaatti argachuu dandeessan. Akkasuma followers baay'ee isin argamsiisa jechuudha. Karaan amma isin agarsiisu akkasuma asirratti viidiyoo kekkeessan viidiyoo isin TikTok irra post gootan view 200,000 300 akkuma asirratti agartan viidiyoon kun 100,000 ol jechuudha viewun isaa. Akkasuma guyyaa torba yookaan immoo guyyaa torba osoo hin gahin keessatti viidiyoo TikTok irra post gootan view baay'ee barreeffama fayyadamuudhaan sagalee adda addaa jala keessanii haala post gochuu dandeessan. Inni lammaffaan footoo achumarraan footoo edit gootanii osoo gaa viidiyoo hin waraabin gaalaarii keessatti viidiyoo waraabdanii edit gochuu isin hin barbaachisu jechuudha. TikTok umarraa gaa footoo tokko jala galchuudhaan sagalee adda addaa jala keessanii post gootanii view baay'ee argachuu ni dandeessu jechuudha. Osoo viidiyoo hin dalagin viidiyoo waraabdanii kaameraa waraabuu osoo hin taane TikTok dhumarratti achumarratti footoo tokkotti galchuudhaan akkasuma sagalee muuziqaa adda addaa waan barbaadan kiraara adda addaa jala kaa'uudhaan viidiyoo post gootanii followers keessan guddifachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma viidiyoo isinillee post gootan view baay'ee isin argata jechuudha. Kun TikTokiin waan haaraa akkasuma waan update ta'edha. Namoonni kan hin argin haala kamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Viidiyoo guutuu na wajjin turaa isin jedha. Namoonni chaanalii hin beekne subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa barnoota baay'ee jira chaanala koo jala irraa baradhaa isin jedha. TikTok irraa illee akkasuma TikTok kanallee namoonni hin beekne follow gochuudhaan akkasuma maatii kootti dabalamaa TikTok nan kooti isin jedha. TikTok irraa gaa wantoonni haaraa ba'ee osoo viidiyoo hin dalagin kan isin jedhee barreeffama qofa fayyadamtanii tokkoffaa yoo viidiyoo post gootan view baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Barreeffama qofati barreeffama TikTok irraa eega seentanii haala kamiin akka itti fayyadamtanu mallattoo ida'uu kaa tuquudhaan TikTok irraa jechuudha. TikTok irraa gaa mallattoo ida'uu kaanii tuqxeeru takkaaf mallattoo ida'uu kana eega tuqxanii wantoota asirratti isinii baasu keessaa asxaa'uudhaan teekist kan jedhanii kaawwattu jechuudha. Teekist bakka jedhe kana. Teekist kana eega irra kaawwattanii barreeffama takka asirratti ni barreessitu. Walaloo ta'ee jecha ta'ee gaafii ta'ee waan barbaadan takka jechuudha. Asirratti eega barreessitanii kaatanii barreeffama bareedaa yookaan hamma isin agarsiisufanii barreeffama kana gaa hamma isin agarsiisuufan barreeffama kana barreesse isin immoo barreeffama walaloo ta'e waan barbaadan takka walaloo barreeffattan illee ta'u barreeffama takka eega barreessitanii fixanii kaatanii gubbaarraa gaa gara duubaatti neekist qayyattu kaanii tuqxu jechuudha. Gubbaarraa neekist eega tuqxanii gaa haala kanaan gara fuula duraa si fedha jechuudha. Neekist qayyatti kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu barreeffama yeroo tuqxan gaa barreeffama isaa fixanii yeroo isin neekist tuqxan haala kanaan si fedha jechuudha. Barreeffamni kun gaa kan amma barreessee kee jechuudha. Diizaayinii babbareedaadhaan asirra ni jira. Ganjallaa kana gaa asirra dhufuudhaan ganjallaa kanatti ni jijjiira jechuudha. Barreeffama kana haala barbaadetti jijjiirtu jechuudha. Asxaa'uudha yoo barbaaddan asirra kaawwattu yoo feete illee asirra kaawwattu jechuudha. Barreeffama kana sagalee jala kaa'uudhaan TikTok irra post gootu haala bareedaa ta'e takkan isin jijjiira. Akkana ni haxooftu waa baay'ee jira jechuudha. Jala kun fiicharii haaraa bahe jechuudha. Haala kanaan asa haxaa'uudhaan gaa waan feetan takka istaayilii barbaaddeeranii kaawwattu jechuudha. Barreeffama kana akka inni isin bareedutti feetasanii kaawwattu feetasanii kaawwattu jechuudha. Isin waan isin tole takka background isaa jijjiira isin ka'a waan isinitti bareedu takka ni kaawwattu jechuudha. Asirratti eegarra kaawwattanii kaatanii barreeffama kana sagalee jala kaa'uu yoo barbaadan maal gootu sagalee waan barbaadan jala kaa'uudhaaf gubbaarratti add sound bakka jenni jira. Adda saawundii kana keessa eega seentanii sagaloota akkasuma firee ta'antu agarsiisee jiru jechuudha. Namoonni baay'ee sagalee naaf hin baasu kan jettanii jirtu. Sagalee kana keessatti yoo isiniif hin baafne maal gootu? Sagalee kana gaa waan barbaadde sagalee kana sarchi gootu asirratti mallattoo sarchi kana yeroo isin tuqxan sagalee akkuma beektan sarchi kaa tuquudhaan waan feetan takka sarchi godhattu jechuudha. Sagalee saawundii firee ta'e yookaan immoo laxaa'uudhaan saawundoota isin barbaaddan hunda asirratti isinii fidaa jechuudha. Sagalee saawundii firee ka ta'e jechuudha. Firee kan jedhu ni fayyadamtu jechuudha. As keessatti sagalee irra baay'een keessa sarchi yeroo gooyinaa fiduu kan jettanii jirtu. Garuu sarchi yeroo gootan waan barbaaddan sana ingiliffaan ta'e afaan oromootiin yoo dide ingiliffatti deemtanii sarchi gochuudhaan ni mokkortu jechuudha. Asirratti ni barreessitu jechuudha. Bakka kanatti sarchi kana tuquudhaan waan takka waan jala kaa'uu feetan takka sarchi ni gootu jechuudha. Asirratti kanaafuu yeroo sarchi gootan isin baasa waan feetan takka ni sarchi gochuudhaan sagalee kana gaa filattanii jala kaawwattu jechuudha. Jalatti mallattoo kaa tuquudhaan yoo barbaaddan asirra tuquudhaan sagalee kana jala qannasuu dandeessu bakka kaa tuquudhaan jechuudha. Eega kana fixanii kaatanii sagalee kana eega jala kaatanii kaatanii kana gaa yoo post gochuu barbaaddan asirratti istoorii keessa irra post gochuu dandeessu. Your story TikTokii profaayilii keessan jala jechuudha. Yoo barbaaddan immoo asirra tuquudhaan gaa gara TikTokii keessanii neekist gaa tuquudhaan TikTokii ma keessan bakka viidiyoo post gootan sana deemaa jechuudha. Achirra post gochuu dandeessan. Yeroo asirra neekist gootanii gara fuula duraa deemtu asirratti neekist yeroo isin tuqxan gara fuula duraa si dhoofa. Asirratti waan barbaadan description barreessuudhaan gaa TikTok keessa post gochuuf deemaattu jechuudha. Taayitilii fi description waan barbaadan moovii kaa tuquudhaan wantoota itti dabaluu barbaadan hunda itti dabaluudhaan post gootu jechuudha. As keessatti yoo barbaadan amma asirratti yoo barbaadan story keessa irra bakka kana tuquudhaan storytti ni gadhiiftu jechuudha. Story TikTok jalatti post gootu jechuudha. Story jalatti yoo barbaadan asirratti post gochuudhaaf bakkuma story yeroo isin tuqxan TikTok keessa jalatti post profaayilii keessa jalatti post ta'a jechuudha. Kana argachuu barbaadan profaayilii keessa asuma profaayilii keessanii kan yeroo isin tuqxanii isinii baasa jechuudha. Wantoota hamma post
gootanii kaatan kana argachuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu asirraan tokko barreeffama fayyadamtanii akkasiin jechuudha. Kabira fiicharii inni haaramni footoo fayyadamuudhaan gaa footoo barbaadan kan isin poost gootanii view baay'eerraa argachuu dandeessanu. Asirratti ammallee mallattoo idoo kan tuqxu TikTok keessan keessaa mallattoo idoo kaa tuquudhaan akka nama viidiyoo poost godhu jechuudha. Idoo kana yeroo tuqxanii inni sadeessaan bakka footoo idoo kana kaa'uudhaan asirratti ganjallaa kana kireetii jira jechuudha. Gubbaarratti akkasuma poost kan jedhu laayiviidhaa fi poostaa fi kireet kan jedhu jira. Kireet kan jedhu kaaree kaa'atan waa baay'ee bareedaa asirratti haaraa dhufee jira jechuudha. Amma dhiyeenya kun dhiyeenya abdeetii ta'e jechuudha. TikTok keessan abdeetii ni gootu jechuudha. Asirratti asirratti niw viidiyoo bakka jira kan yoo isin tuqxan gaalarii keessaa viidiyoo fudhachuu viidiyoo barbaadan gaalarii keessaa fudhattanii asumarratti sagalee jedhamu sagaleetti dabaluudhaan viidiyoo sana keessaa waan hir'ate itti guutuudhaan asirratti poost gochuu dandeessu TikTokii dhumarratti jechuudha. Osoo TikTok irraan bahin TikTok irratti idiitii fixuu dandeessu jechuudha. Kabira waan asirra jiru kanan daallee isaa ola xaa'uudhaan yeroo irra gadhuuxaan fakkeenyaaf waan takka barbaadanii asirratti footoo tokko gaalarii keessaa bakka buusuudhaan kana fakkeenyaaf asirratti yoo bakkuma takka asirratti irra gadhuuxaan yeroo takka irra gadhuuxanii bakka kana yeroo isin tuqxan gaalarii keessa isin galchaa jechuudha. Bakka kana tuquudhaan gaalarii keessaa footoo barbaadan takka fiddanii bakka buuftu jechuudha. Achirra tuqxan gaalarii bilbila keessaa isin galchaa footoo barbaadan takka bakka buuftu footoo kan keessan jechuudha. Footoo keessan egaa irra gadhuuxanii bakka buuftanii footoo gaalarii keessaa qabdan bilbila keessaa qabdan kanuma ta'aa ta'u footuma keessan takka isin kanuma barbaadan keessu fakkeenyaaf footoo tokko rakaa isin agarsiisu hanga footoo 8 filachuu dandeessu. Ganjallaa kaatti kun hanga footoo 8 filachuu dandeessu. Footoo garuu hanga 8 malee hin banamu yookaan 2 3 4 footoo 4 jechuun amma 4 irratti naabanii jira jechuudha. Footoo 4 garuu hanga footoo 8 hanga footoo 8 gaa filachuu dandeessu. Footoo 4 sammootee filachuu dandeessu. Kana booda next kan jettu qaxuquudhaan gara fuula duraa deemtu hamma gara TikTok keessa irra post gochuudha qaxxu jechuudha. Kanaafuu haala amma asirratti agartan kanaan TikTok keessa irra gadhifachuu dandeessu sagalee jala kaawwachuudhaan jechuudha. Haala kanaan naanna'a yeroo TikTok irra post gootan bakka kana footoon keessan ni bu'a. Footoo bakka keessan bakka buusuudhaan gaa haala bareedaa ta'een TikTok keessa irra gadhifattu. Kana booda namoota baay'ee bira isinii gaa view baay'ee isinii argamsiisa akkaawuntiin TikTok keessanii followers baay'ee argataa jechuudha. Guyyaa guyyaan wal jijjiirtanii haala barbaadde akka isintanii fudhachuu dandeessu. An tokko isin agarsiisame isin haala barbaadde ola xaa'uudhaan waa baay'ee takkeessa jira. Itti fayyadamuudhaan fooloo baay'ee argachuu dandeessu ni jira. Haala kanatti fayyadamaa namoonni haaraa ta'an akkaawuntii TikTok keenya barnoota hedduu jala garaa irraa baradhaa isin jira. Haala kanaan keessin TikTok irraa fooloo baay'ee view baay'ee argachuu dandeessan isin jedha. Viidiyoon kan koo TikTok jala jiru viidiyoo barnootaa qofa jala garaa irraa baradhaa. Karaa YouTubeetiin illee akkasuma chaanaalii YouTube jala viidiyoo barumsaa wal qabate baay'ee jala jira. Jala sinaa irraa baradhaa isin jedha. TikTokii gaafii waa'ee qabaattan waa'ee Facebookii TikTokii YouTube irraa waan isin galle yoo jiraate komantiitti gaafadhaa isin jedha. Barnoota bilbilaa wal qabate hunda waan isin galle yoo jiraate komantii jalatti gaafadhaa isin jedha. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kaa like fi share godhaa akka namoota hedduu bira ga'u gaafii dabalataa qabaattan komantiitti gaafadhaa isin jedha. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura.